leencola tawaan inni jedhe beektu woboon irraan kuni booji amaanatti fakkaataa jedhe maali jennaani eessaa fidee reenjerii amma kana uffatee deemaa reenjerii utuun ishee kana uffata kana booji amaa miti woboon irraa ummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira sammuu ittiin itti fayyadamu qaba ummata kanatu natti uffise booji amaa miti Oromooti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabu idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini ummata Oromoo kan sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniifin kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba ni hidhata uffata eenyuyyuu hin qabnes ni dhuffa uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisna Sinigale achuma dhufaa jedhu akkasuma miti warshuma isaatti oomishna achumaatti uffanna booji amaa miti nuti sammuu booji amee bareedu booji amaa namaan jedhaa jechu sammuu kaleessa ummata galaana qabu waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu qawwee gahaa qabu waraana bilisummaa Oromoo ammana ga'u kana qawwee irraa hiiksise ummanni miileena 3 booji sammuu sanatu jiraarra